Hai Oromoowwan koo qaqqaalii saba koo qaqqaalii warroon addunyaa irratti argamtan hundumti keessan kan biyya keessa biyya alaa jirtan akkam jirtu nagaa jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti akka nagaa waaqayyo isiniif baay'atanis abdiin qaba akkasumas obboleeyyan koo obboleewwan musliimaa baga guyyaa Eid Mubarak yookiin Eid Arafaa isiniin geessiniin jira obboloota koo idduma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u warroonni maatii naaf hin taane YouTube chaanaaliin koo YouTube jedhama akka maatii naaf taatanii akka wal jajjabeessinu akka wal faana dhaabbannu abdii isinirraa qabaa ijoollee Oromoo hunda keessan keessa fufaayisawee warroonni ijoolleen biyyoota garaagaraa keessa jirtan akka wal jajjabeessinu akka wal faana dhaabbannu isiniin jedha saba koo qaqqaalii nus wal malee waan qabnu wal jajjabeessinu wal faana haa dhaabbannu wal jajjabeessuun aadaa ilmaan Oromoo keessa isa tokko waan ta'eef wal jajjabeessinu isiniin jedha obboloota koo akkana jajjabeessitan akkana faana taatan yeroo makamuyyuu abdii isinirraa qaba iddoo jirtanitti nagaanaaf ta'a viidiyoo naarraaf qabadhee dhiyaadhe kaanuma yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti iddoo jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha YouTube chaanaaliin koo YouTube jedha seenaatii subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessaa na faana dhaabbadhaa isiniin jedha saba koo